raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin seenaa gooticha Oromoo Agarii Tulluu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kana kan qopheeche Duubee Wayyeechati. Kan isin biraan qabu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti nu waliin turaan isin affeera. San dura hubachiisa qabna. Barreeffamni kun kan afaan Ingilizirraa gara afaan Oromootti hiikame mata duree Agarii Tulluu From Freedom to a Revered Hero kan jedhamu kan akka lakkoofsa Awurooppaa onkoloolessa 2013 Operaayidii irratti ba'eerraati. Maddeen birootis gargaaramneerra. Erga sirna bittaa nafxanyaa jalatti kufee booda seenaan Oromoo seenaa roorroo fi cunqurfamuuti. Cunqursaan nafxanyaan irratti gaggeeffame ammoo yeroo hundaa faccisa godhameen gargar ba'ee hin beeku. Mootummoonni Itoophiyaa keessumaa bara Minilik irraa kaasee Oromoon akka uummata biyya hin qabneetti akka ilaalamu, biyyuma abbaasaa irratti akka keessummaa ta'u duula walirraa hin cinne irratti adeemsisaniiru. Lafasaa irraa fudhachuun akka hiyyummaa keessatti hafus godhaniiru. Mirga namoomas irraa mulqaniiru. Haa ta'u malee Oromoonni naannawa garaagaraa jiraatan wayita adda addaatti sirnoota akkasitti isaan miidhan irratti finciluuf boodatti hin jenne. Fincilli Oromoo bifa ammayyaa ta'een kan guddate keessumaa sochiilee sadi jechuunis fincila qotee bultoota Baalee, Waldaa Maccaaf Tuulamaa fi hawwisoo afran qallootiin wal qabatee akka ta'e seenaan ni mirkaneessa. Isaan irraati addi bilisummaa Oromoo kan Oromoo mara waltajjii qabsoo tokko irratti fiduun hundaa'e. Haa ta'u malee qabsoo Oromoon gaggeessu mara sirni nafxanyaa fincila shiftaa jedhee waamaa tureera. Haa ta'u malee faccisni haala barbaadameen hin galmoofne. Hedduun iddoo garaagaraatti haqa barbaachaaf sirna nafxanyaa irratti godhamaa tureera. Fincila akkasii kanas sirnichi jeequmsa shiftaa jechuu bira dabree takkaa gaafii haqaati jedhee hin beeku. Yeroo guyyaansaa fi barrisaa addaan bahee hin beekamne tokkotti miidiyaan mootummaa raadiyoo Oromiyaa jedhamu sagantaa maaliin beekaman jedhu gaazexeessaa Abbabaa Margaa jedhamuun seenaa fincila Agarii Tulluutiin mootummaa irratti gaggeeffame tamsaasee ture. Agariin kan dhalatee guddate giddugala Oromiyaa Konyaa Salaalee Ona Dagan bakka addatti Leemmas Sillaasee jedhamee beekamutti.
Barri dhaloota isaatis akka lakkoofsa Habashaa bara 1934tti yoo ta'u, maatinsaa qotee bulaa hiyyeessa. Agariin diimaa gara magaalaatti harkifatu yoo ta'u, bishaan daakuudhaan namni ittiin dorgomu hin jiru. Tabba ba'uus sirriitti danda'a ture. Garraamii fakkaatulleen fuulli isaa yeroo hunda akka nama gammachuu qabuutti ifa ture. Garuu onneensaa dararaa sirna nafxanyaatiin kan madoofte turte. Agariin kan guddate miidhaa abbaan lafaa sirna nafxanyaa qotee bulaarraan ga'u hubataati. Abbaansaa ijoollummaatti irraa du'uudhaan kan ka'e, Agariin mataansaa daa'imummaan bakka abbaasaa bu'ee ciisanyaa ta'ee abbaa lafaatiif gabbaruutu irra ture. Abbaa lafaatiif gabbaruu kan eegale tiksee ta'eeti. Sana booda ammoo abbaa lafaatiif qotuudhani. Warreen inni gabbaruuf keessaa dureeyyiin magaalaa fi namoonni dhiigan Oromoo kan abbaa lafaa ta'anillee ni jiru turan. Agariin dararaa irra ga'u kana yoo argu daa'imummaadhumatti finciluu jalqabe. Bara sana sirna mootii Hayila Sillaasee ani waaqarraa muudame jedhee himatu mormuun salphaa hin turre. Wayita Agarii fincilaaf manaa ba'u gaarota Salaalee keessa fiiguun isaaf qormaata hin turre. Yeroo sana hunda caalaa ammoo uummanni Salaalee cunqursaa sirna fiiwudaalaatiin irra ga'u yeroo akka maleetti hadheeffate ture. Haa ta'u malee sirnicha irratti finciluuf akka leenjiin loltummaa isa barbaachisu hubate. Kanaaf Agariin bara 1950moota keessa kutaa waraana bara mootichaa kan Kibir Zabanyaa jedhamutti lixee leenjii gahaa argatee eegduu masaraa mootichaa ta'ee Finfinneetti ramadame. Haala Salaalee bara sana keessa ture. Akka waraqaan qormaataa Tigisti Gammee gaggeessitee ibsutti Salaalee jechuun biyya Oromoo Bachoo kan gosoota 5tti qoodamaniiti. Isaanis Warab, Meettaa, Darraa, Bachoo fi Boorana. Gosoota 5 gurguddoo kanneen jalatti ammoo gosoonni maddan hedduutu Salaalee keessa jira. Isaanis Urruu, Garasuu fi Waajituu faati. Gosoonni kunneen aanaalee akka Gabra Gurraachaa, Abootee fi Go'aafaa keessa godina Shawaa Kaabaa jedhamee beekamu keessa jiraatu. Maqaan Salaalee jedhu maqaa gosaas maqaa lafaas ta'ee fudhatama. Jechi Salaalee jedhu ammoo tulluu Salaalee kan magaalaa Dagamirraa gara dhiyaatti argamurraa madda. Oromoon Salaalee itti bulmaan isaa qonnaa fi horii horsiisudha. Akkuma Oromoo kaanii amantiin isaanii inni ganamaa waaqeffannaadha. Ammaan kana baay'een isaanii amantaa Ortodoksii hordofu. Haa ta'u malee ammaan kanalleen ilaalchi nama hedduu ilaalcha waaqeffataati. Dhugaan isaan biratti bakka guddaa qaba. Dhugaan ilmoo waaqati jechi jedhu jireenya guyyaa guyyaatiif akka qajeelfamaatti fudhatama. Daa'imman dubbii sobaa maqaa waaqatiin akka kakatan hin eeyyamamuufi. Jaarraa 19ffaa keessa erga nafxanyaa Minilikiin gaggeeffamuu dhufe lafti isaa irraa fudhatamee Salaalee biyya gallakkisee godaanuu jalqabe. Aadaa sirbaa fi fincila Oromoo Salaalee. Salaalee biyya gootota hedduuti. Qabsaa'onni bilisummaa Salaalee irraa maddaniiru. Fakkeenyaaf gootonni akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu, Hirkoo Tulluu, Baqqalaa Badhaadhaa, Badhaadha Dilgaasaa, Taaddasaa Hordofaa, Baqqalaa Gurree, Asaffaa Shaaroo Lammii, Tulluu Gammadaa hedduu keessaa isaan muraasa. Salaalee gootummaa farda yaabbii fi shimalaatiin beekama. Uummata kanaaf gootummaan aadaadha jedhama. Gootummaa qofa miti. Salaalee sirba dhiichisa roorrootiinis ni beekama. Lafa komii fi miidhama himachuuf karaan hin jirretti, lafa siyaasni murna tokkoo qofti sabarratti fe'ametti, naannawa hedduutti Oromoon geerarsaan mormii isaa sirnoota Habashaa irratti dhiyeessaa tureera. Salaaletti garuu geerarsa qofaan oduu hin taane weedduudhaanis uummanni Oromoo mormii dhageessisuu aadeffateera. Mormiin weedduu dhiyaatu kaan dhokataa fakkaataa, kaan ammoo ifumatti mul'ata. Oromoon Salaalee weedduun oggaa mormii dhageessisu gootota isaa faarfata. Faaruun yookiin jajuun Oromoon Salaalee goototaaf dhiyeessu waan aadaa ummatichaa ta'eefi kan sirba Agarii Tulluu jajuun bara qabsoo adeemsisaa turetti isaaf sirbame afoola keessatti kan hanga yoonatti kuufamee agarruuf. Gochi jagnummaa gootota Salaalee afoolan dhaloota irraa gara dhalootatti darbaa dhufuun haalan beekama. Kunis akka meeshaa qabsootti weedduu ummataa keessatti onnee namaa kakaasuuf gargaara. Salaalee keessatti eenyufaa hooggana kennanii akka roorroo sabarraa ittisan dhaloonni jalaa dhufu kan baru faaruu weedduu keessatti arguuni. Oromoon Salaalee bara qe'eesaarraa buqqa'e horii isaa oofateeti kan miidhamaa fi roorroo isarra ga'e weedduu isaatiin ibsataati kan Baalee fi Arsiitti godaane. Walaloon sirbaa armaan gadis dhugaadhuma kana ibsa. Kuulleen dhalee iyyan daaqqoo gara boodaa siifan dhabee lafa abbaa koo kan dhalootaa jedha. Fincila Agarii Tulluu. Agariin wayita miseensa Kubur Zabanyaa ta'ee tajaajiletti qabsaa'ota Salaalee kan duratti alaalatti beeku kanneen akka Taaddasaa Birruufaatiin wal argee mari'achuuf carraa argate. Miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'ees galmaa'e.
Fonqolchi mootummaa bara 1959tti Jeneraal Taaddasaa Birruutiin qindaa'e fashalaa'uusaa hordofee agariin qawwee isaa haxaawwatee gaarren Salaaretti qajeele. Takka turanis obbolaan lameen Irkoo Tulluu fi Jimaa Tulluu gootota Salaalee biroo waliin ta'anii mootummaa Hayila Sillaaseetiin loluuf agariitti dabalamanii sochiin gootota kanaas aanaalee Kuyyuu warra Jaarsoo, Giraar Jaarsoo, Dagam, Hidhaboo Abootee fi Yaayyaa Gullallee giddugala godhate. Agariin caluma jedhee gaarren Salaaletti ol hin baane. Dura qotee bultoota Salaalee akka mirga isaaniitiif qabsaa'an barsiise. Gaarreen naannawa sana jiran kanneen akka gaara Raasoo, Leemman, Yaa'a Balloofaa akkamitti akka lolaaf isa gargaaran tooftaa baase. Magaalaan Dagamis akkamitti akka qabsoof gumaachitu karoora baase. Gaarreen Salaalee agariif dahannoo yeroo qofa turan. Otoo hin bubbulin dahannoon agarii laphee ummataa ta'e. Ummanni qabsoon agarii qabsoo haqaa ta'uusaa hubatee akkas jedhees mararteesaa walaloo fi yeedaloon dhiyeesseefi. Kuyyuurroo biyyaa cabbii, kuyyuurroo biyyaa cabbii, nafseetti faradanii agarii tulluu baasi yaa rabbii. Agarii yaa korma koo siifan qalamaa hoodhu morma koo jedhan. Agariin namuma hiyyeessa tokko ture. Garuu abukaatoo hiyyeessa hedduu ta'ee ol guddate. Qabsaa gara kuteessa fi kan gabrummaa hadheeffatee lolu ta'e. Irraa galchaa fi udaalota Hayila Sillaasee kanneen dhiiga hiyyeessaa dhuganii ta'e. Ummata isaatiif haaloo ba'e. Wayita sirna fi udaalatiin lolutti agariin hordoftoota isaa naamusa cimaadhaan gaggeesse. Hanni qabeenya ummataa saamuun miidhuun ummatatti darbuun akka adabbii cimaan miseensota gaafachiisu barsiise. Gochisaa kun ammoo ummata biratti jaalalaa fi amantummaa isaaf kenne. Agariin akka shiftaa saamichaaf bosona lixe akka hin taane qabatamaan ummata amansiise. Kanaan kan ka'e warreen Oromoo ta'anii lafa Oromoo orma waliin qooddataniin alatti Salaalee marti agarii jaalalaaf mararteedhaan simate. Agariin wayita qabsoo kana gaggeessutti bara ijoollummaa isaatii lammiinsaa akkamitti qe'ee isaatii buqqa'ee Arsii Baaleetti akka godaane xiiqii fi gaabbii keessa isaatii hin baanen yaadata ture. Akkamitti Fiitaawuraarii Amadee Abarraa akaakayyuun Raas Kaasaafaa mana qotee bulaa Salaalee budoozaraan jiksanii lammiisaa qe'ee abbaa akaakilee isaarraa ari'an ni yaadata ture. Akkamitti ummanni sun humna ittiin jara ofirraa dhoowwu dhabee ayyaana warraatti akka boo'e ni yaadata ture. Akkasis jedhanii miidhaa Amadee Abarraa irraan ga'ee ibsatan. Ati yaa Amadee Abarraa maaf qotte maasii lagarraa hiyyeessi badee lafarraa si'aa argu ayyaanni warraa jedhan. Warri fi udaalota agariin shiftaa balaafamaa kan caluma jedhee hawaasa jeequuf bosona lixe jedhanii isa ibsu turan. Kanaaf kan sirni Hayila Sillaasee isa qabuu fi isa balleessuuf ciniinnatee yeroo dheeraaf isa adabsaa ture. Boodarra mootummaan Hayila Sillaasee nama agarii ajjeese, nama bakka inni jiru himee fi nama isa qabeef badhaasa guddaa akka kennu labse. Badhaasni jedhame kun baay'ee guddaa ta'uu isaatiin kan ka'e namoonni bu'aan kun isaan hawwate agarii barbaacha ji'ootaaf gaarrenii fi sululoota Salaalee keessa ifaajaniiru. Agariinis olola mootummaa fi sakattaa isarratti godhamu fashaleessuuf istiraateejii baasee namoota mootummaatti dabarsanii isa kennuuf aggaammii godhan dursee akeekkachiise. Kanumas ilaalchisee gaaf tokko agariin ummata walgayii yaame. Walgayii yaamame sana irrattis ummata fuulduratti deddeebisee rasaasa sobaa ofirratti dhukaase. Ummannis dhuguma agarii rasaasni hin ajjeesu jedhee ajaa'ibsiifate. Qawweedhuma ittiin ofitti dhukaase san fuudhee ummatattis kennee akka isatti dhukaasan godhe. Achiinis kunoo agartanii agarii rasaasni hin ajjeesu. Warri na qabuuf yookiin na ajjeesuuf yaaltan abdii kutadhaa jedhee labse. Diraamaa kanas ummanni naannawaa mamii tokko malee amanee oduun biyya wal ga'e. Cufaayyuu warri maqaa isaatiin nama maganan, warri isaan kakatanii fi warri maqaa isaatiin kadhaa gaggeessan battalatti uumaman. Namni hedduun isa sodaachuu jalqabe. Kun humna namaa olii qaba jedhanii amanan. Wayita tokko ammoo agariin diraamaa biraa warra isa qabuuf yaalan ittiin sodaachisu uume. Daasii xiqqoo lafa gabaatti tolchisiisee daasii sana keessa afuurri jaarii jedhamu kan namni sodaatu akka keessa jiru odeessise. Agariin jaarii ta'ee daasii sana keessa jira jedhamuun gabaan gaafa dhaga'u namni marti gabaa nagadachuu dhiisee baqatee deeme. Kanaan kan ka'e namni agarii qabuu fi ajjeesuu dhiisee waan saatu homaa haasa'uu sodaate. Agarii tulluu hordoffii mootummaa abbaa irree waan itti baay'ateef yeroo hunda of jijjiireet qabsoo adeemsisaa ture. Yeroo tokko qeesii fakkaatee yoo deeme yeroo biraa kadhattuu fakkaatee deema. Yoo barbaade immoo qotee bulaa baadiyyaa fakkaatee waan garaa isaa hojjechaa ture. Yeroo sana namoonni oduu funaananii qaama nageenyatiif geessan agariin qeesii fakkaatee amma asiin darbuu agarree turre yoo jedhan tibba sana namni uffata qeesii uffate hundi qaama nageenyatiin qabamee qorannaan irratti gaggeeffama. Xiqqoo turanii immoo agariin kadhattuu fakkaatee yommuu asiin darbuu agarree turre oduun jedhu qaama nageenyaa bira dhaqqaba. Tibba sana ammoo kadhattuun hundi qabamtee mana hidhaatti guuramti. Garuu agarii argachuu hin dandeenye.
Agariin gaafa ofii isaatii barbaade malee qaama nageenyatti hin mul'atu. Garuu isaanuma wajjin ooluun kanuma barame ture. Agarii qabuuf aangawoonni naannawa sana bulchan yeroo hedduu yaalanii inni gaafa waraana isaanii cabsee isaan injifatu ummanni akkas jedhee jara baqatee du'a jalaa of baasetti akkanatti qoose. Yaa burruusee dabalee gurrarra yaasee ana rabbitu baasee kana fedheeffatu baasee agariin qawwee gachisiisee ashkara koo yaa burruusee ni lollanaan jettanii toosintu rakkoorra na buusee jedhanii sirban. Agarii manii gama Qabamuu fi wareegamuu agarii fi obboleewwansaa. Agariin Salaaletti gaafa haalli hammaataa dhufu qabsoo hidhannoo kana gara kutaa Oromiyaa biraatti babal'isuuf iddoo jijjiirrachuuf yaade. Kanaafis gara Wallaggaatti imale. Gaafa gara Wallaggaatti deemuuf ka'u Finfinnee naannoo qacanee bakka yeroo biraa itti boqatutti goree jaalleewwansaatiif waraqata barreessee dhaamsa kaa'e. Xalayaa kanarratti gara Naqamtee deemuusaa fi hoteela keessa qubatu eeree ture. Akkuma inni bakka sanaa deemeen qaamni nageenyaa mootummaa agarii barbaachaaf bakka sana naanna'aa ture mana agariin boqotu sana seenuun haadha mana sanii dirqisiisee dhaamsa inni ishiitti kenne harkaa fudhate. Bakka agariin boqotu kana kan hime immoo namuma dura agarii wajjin dirree qabsoo galee booda maallaqaan mootummaa sun bitate akka ta'e qorannoo seenaa godhamerraa barameera. Sana booda Gurraandhala 8 bara 1962tti magaalaa Naqamtee hoteela keessa boqote keessatti gootichi Oromoo agarii tulluu harka diinaa gale. Achiis fidanii fiichetti hidhan. Ummanni qabamuun agarii isa aarses sodaa tokko malee dirreetti ba'ee agarii faarse. Yaa hoolota oborii shiboo itti maranii harkasanii harka agarii ibiddasanii jechuun aarii isaa ibsate ummanni. Dhaamsi sirba armaan olii kanaa dhaamsa guddaadha. Hamdee Abarraa nafxanyicha ummata Salaaleerraa lafa fudhatee agariin erga hidhame turtii ji'a tokkoo keessatti akka duuti itti murteeffamu godhan. Sana booda eebla guyyaa wiixataa bara 1962 magaalaa Ambisootti obboloota isaa Jimaa Tulluu fi Hirkoo Tulluu wajjin bakka ummanni baay'inaan jirutti fannisanii ajjeesan. Duuti ijoollee Tulluu kan baay'ee aarse ummanni Oromoo Salaalee akka armaan gadii kanatti sirbaan gadda isaanii ibsachaa turan. Yaa haadha tarrafu tokko du'ee lamatti hafu lama du'ee tokkotti hafu sadi du'ee maalitti hafu. Yoo utubaa dhaaban samaayitu jigeen se'e yoo wadaroo hidhan waaqatu gad bu'en se'e agarii yaa agarii edaa guyyaa keettu ga'ee Salaaleen cidha ba'ee jedhanii sirban. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya irraaf qabanne kana fakkaata. Torban mata duree biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa ta'a. Agarii manii gama seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna, Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.